Geetawaan biyya keenya kanarraa xiqqoo na dhibe. Haala jireenyaa fooyya'insi jireenyaatiin namni akka araaramoor bishaan gayaa ka qabu hin jiru. Taankarii kana taankarii hagana gahu kaatee argitu. Asee kanatti wanni qulqulluufisiiti. Bishaan sababa kaan dirree guddoo gadhiisan. Kaan ammoo asiin akkana gadhiisan gara warreen warra baashin gara. Qoqqoodanii bishaan balleessan malee taankarii jireenya araaramoo fooyya'insa akka isiitti ka qabu hin jiru waa'ee bishaanii. Kunniin kun ogisee laaltallaali waan taankarii gubbaa jirudha. Inni iyyuu bal'inni isaa ammoo miiddee takkaayyuu in caala malee waan achii gadiitti natti fakkaatu. Garuu taankariin kun ammatti biyyi inni fayyadaa jiru yoo gad xiqqaate gandoota 32 akkana fayyadaa jira. Asirraa haga dirree ishee seenatti jechuudha. Dirreen garam? Asirraa haga dirreen kun gara gadi ilaal gara asiin karaa sababa ishee kana Hussein deemu kanarra asiin gadi. Karaan kun iyyuu bari sheekotii takkaaf jecha hin dhufne sababa ishee kana Hussein dhufe karaan kun. Karaan kun jecha jaalattanii jibbitanii namni ishee kana Hussein jala deemuu diddanillee gaafa miilaan hin deemu kopheen irraa citaa warreettan fardillee nafee jira makiinaan nafee jira kana duuba doolfiniin deemtan kana booda la karaan isaanii asfaaltii waan ta'eef. Kana kinoo karaan isaanii uummata keenya qaali. Yoo gad xiqqaate karaan kun laal galata mootummaa keenya Dr. Abiyyi haa gahu galanni isaanii haa gahu. Obbo Shimallis illee akkasumatti keessatti tuquun barbaada. Galanni isaanii badina asiin akkanatti yoo gad xiqqaate. Gaara san jechaadha laal gaara. Gaarri sun Kubbaayyoo jedhama. Okay. Achirraa gattare immoo gaara Dadalaa jedhee jira. Dadalarra gisee tartu immoo dirreematti dhufta. Dirree tarraan bu'ii waabeetti dhufta waabeen bu'ii akkasii ilaalle Hararii fi Baale walitti fida karaan. Okay. Bishaan kun yoo gad xiqqaate jechuun kiiloomeetira meeqa asii dirree ishee Hussein deema. Tubboon taankariin kun. Eeshi. Guyyaa guyyaallee akkatti ijoolleen irratti. Lafa jireenya. Ganda araaramoo irra jira. Iddoon jireenya. Naannoo ija diimtuu jedhamutti. Iddoo san jira. Kanuma ibsuun barbaada bakka galatoomaa jiru. Hayyee guyyaa ammoo akkatti ijoolleen irratti kuwaasii taphatee jira. Ijoolleen xixiqqoon kuwaasii irratti taphatan kun olaale mucaan kun iyyuu sababa saniitiif kuwaasii amma haga sila beektanii barranyaa malee tun taphattoonni hin dhufne. Qoy maalayaa Arsenaal ofirraa qaba garuu inni daggaafiidha. Daggaafii Arsenaali garuu beektaa kaayoon isaa akka saaqaa ta'uu barbaadaa jedha amma kaayoo mucaa kana. Rabbiin kun akka saaqaa ta'uu barbaadaa galii bareedoo galchuu barbaadaa. Mee dubbaddu takkitti maal ta'uu barbaadda? Maal ta'uu barbaadda? Sodaatiin maal ta'uu barbaadda? Taphataa kam ta'uu barbaadda? Tokkoffaa. Tokkoffaa ta'uu barbaaddaa? Taankarii makeenya irratti shaagaltee taphataa tokkoffaa ta'uu barbaadda? Goobas ati hamilee qabda bakka. Goobas ishii. Jajjabaadhu ishii.